Jirtu qeeroo fi qarree Oromoo addunyaa mara jirtan oduun guyyaarran tanaa kunooti guutuu viidiyoo kana daawwadhaa walii dabarsaa yaada keessanis itti barreessaa. Dura irratti oduu biyya teenyaatiin eegalla. Viidiyoon sooshaal miidiyaa gubbaarra guyyaarran tanaa olii gad deemaa jiru kan micaa qacalee harka dudubatti hidhamee milishaa mootummaatiin akkasitti rasaasaan rukutamee lubbuun isaa dabartee viidiyoon san akka malee garaa nama balleessa. Akka malee nama rifachiisa. Warri garaa laafatan viidiyoo kana ofitti ilaalinaa akkasan qofa oduun taane viidiyoon biraatis akkasii sooshaal miidiyaa yeroo ammaan tanaa olii gad deemaa jira. Dubagaa akka gartee heera bikka kanaatiif ani viidiyoo sana asirra poostii godhuun barbaadu. Garuu waan takka irraa haasa'uudhaaf viidiyoo biraa irratti niin deebi'a. Viidiyoo sana hordofa. Koortiin olaantuun biyya Ameerikaadhaa Supreme Koortiin dubbii tiktaakii san akkuma duraan dabarte sanii dhiifnaa jedhanii guyyaarraan tanaa ajaja baasanii jiran. Kana jechuunis akkumaan amma dura isin himaa ture President Biden akka gartee Donald Trump waan kana akka fedhetti gartee karaa inni ija isaatiin argutti murtii itti godhu je'eetitiin isaaf dabarsee je'ee ibsa inninis baasee jira. Dubagaa gama kaaniin sooshaal miidiyaa gubbaarratti viidiyoon gartee CEO tiktaakii dubbatame kan olii gad deemaa jiru akka jirutti nuutii fi Donald Trump walgahii waliin goone jirra achirratti wanni gaariin akka dhuftu abdii qabnaa je'ee warra gartee tiktaaka kana itti fayyadamutti abdii horuunsaa guyyumaarraan tanaa kana mul'atee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa itti aanu Donald Trump fi pirezidaantiin Chaayinaadhaa Xi Jinping guyyaarraan tanaa bilbilaan waliin haasa'uu isaanii Donald Trump ibsee jira. Akka Donald Trump juutti haasa'u kana keessatti qabxiileen isaan irraa haasa'an qabxiilee gartee nagayaa ikoonomiidhaa fi tiktaakii akkasumas fuuldura gartee biyyootan lameen hariiroo isaanii akkaataa itti waliin tolfatan nulachuutu gammachuu akka irraa qabnu walii ibsinee jirraa jee Donald Trump ibsa kana baasee jira. Chaayinaan inaugureeshina Donald Trump kan guyyaa isniinaa ta'uu kanaaf vaayis pirezidantii siidaa erguudhaaf deemti. Kun egaa yeroo duraatiif dippiloomatiin guddaan gartee kan biyya Chaayinaadhaa inaugureeshina biyya Ameerikaa irratti mul'achuunsaa kan duraati jedhanii odeessan. Akkumaan amma dura oduu adda addaa keessatti isin himaa ture Donald Trump Xi Jinping akka afeeree jiru odeesseetiin ture. Garuu Xi Jinping gartee afeerraa san fudhatee dhufuu hin danda'u waan jiruus isin himeetiin ture ammoo vaayis pirezidantii isaa kana gartee guyyaarraan tanaa akka ergu ibsa godhee ture. Prime Ministerri Danish dubbii Donald Trump Greenlandiin ni bitannaa jettu san Greenlandiin akka feetetti murteessuu dandeessii jettee guyyaarraan tanaa Donald Trumpiif ibsuu siidhaa ibsitee jirti. Dubagaa wanni gartee Donald Trump barbaadu duraanis Denmark dhiisee akkasitti Greenlandii wajjin daarekti haasa'uu barbaadeeti. Dubagaa wanni ammaan tana Prime Ministertittiin jettu tuni Donald Trumpiif akka gartee inni Greenlandii bituudhaaf takkaa'u Greenlandii tana gartee riisoorsii irraa barbaadu argachuudhaaf fedhii qabu karaa tolchuufidha jechuudha. Mootummaan Firaansii fi Noorweey Yukireeniif xayyaara lolaa yoo xiqqaatte habbaa 7 caalu yeroo gabaabduu keessatti ni kenninaafii jedhanii abdii isaanii itti fufaa jiran. Kuni gartee akkuma ammaan dura xayyaara gartee adda addaa Yukireeniif kennanitti xayyaarota san Raashaan duraa dhooytee bikka jirutti gartee dhodhoosuusuudha viidiyooleen adda addaatiif akkasumatti oduuleen adda addaa tan baatu ni ibsiti. Oduun ikoonomiin Itoophiyaadhaa Naayijeeriyaa dabartee Afrikaa keessatti afuraffaa taatee jirti. Tan ja'anii gartee torbaan lameen kana sooshaal miidiyaa irra olii gad deemaa turte san sobaa jedhan. Dubagaa oduun tuni akka gartee ibsi kun je'utti ikoonomistoota Naayijeeriyaatiin baatee akka gartee biyya isaaniitti quba laachuudhaaf akka biyyi isaanii fuuldura tarkaanfachaa hin jirre san qofa oduun taane Itoophiyaadhaaf gartee haala gaarii akka qaban oduun tun ibsitii jedhan. Garuu wanni isaan gartee daataan irratti hundaa'anii takkaa'ummoo ikoonomistoonni wanni isaan gartee analayis godhanii lafa kaayan takkallee nu hin jirtuu jetti. Oduun teenya taarraan tana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagaan jiraadhaa.